Kilaashii afaanitti si qabee snaayiparidhaan si doorsisee gama kanatti si gashee yoo jiraate nin dhufa guyyaa lama sadi qofa keessatti guyyaa lama sadi qofa naa kenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجارتو فيا كيسني نجينيكو كان أون الرامد جنة دور يوت على بريسنو غارك أموري تبج إيه سلولة لبه اسم براهاجو باكو مجرتنيتي كنن بيا كيساف بيا على رانور دفع جرتن قوت مان كيسني إدو جرتنيتي نجينيكو اسم براهاجو جتة الرس الحمد لله غارك كيسن دي بإنجرا جتشودا سنتي دو فإنجرا فول دورا كيسن دابا تشودن دي إنجرا ربي فقلني حاجة وسنين جتشون بربادة جتشون. هرمو مال في الدين أفتي جتشون ديس. أبا أدو تاتي سلا أبا سباك أبا كجيبا تاتي جرتا هرم مالك أبدي أفتينا جتشون ديس. هرس وانو مغاريني سنيك أبدي دفي. كان دوركا أيو في أني في أيو ولتي عرارمو كينيا أنا في أيو قدوتي نجابوسو كينيا ياسون من كينيا أيو كبير في وانتو كتو دبني مال حمته والأبدي دورة توريسنا والمفيد دورة توريسنا ولقلتي لايك خريرو هريوما أنا في شيف قدوتي شيتور أجا إسنا حمته تفسيسو دافي اللي توري دي فما نجافت أيو نسي أنيس غرا كورة أوباتوس أني كورة أوباتوس دي فما قد إيفين توري جتشورا ياو نجيني برباچسات وما وانتهي فيتشورا نجار وماف هريان غافا نجابوس الربريد غافا إجاري ولا الربريد especially درجتين like إجدينو ما دان غافا والإلالن الرامبريدو جتشورا نوتي جولة غندا توكو جولة سفر توكو دربني يومو واني سيمبيك تنسان غوتو جولة ولينك أبدو وان تاني في أيو فنقدوت وانتي أكاسيسون أممي ماتينا كولتين بوني دربي جتشورا وانتي إجولة أنكأو دبين إجولة أنكأو هنتولو ناركتني هن ألفاتا باي مجتشون أمورن كابو دانغان كابو هنديما سني وامتا قومو وامتا فرا وامتا دربي غند وام أشرج غربراتي أول قدتا جتشون هنتاو آليج باي ألفاتا كناف نوتي أسمتي أغبابت وانتكوني أنا ما في شيء قدوتي أدومتو أنا في شيء راكن دربيني جديني أني كان أيود أف ويجتشت إفا مقود إتوري غرو أكا أني يادين تاني جتشون النورمال يا أما في النينجرا يا لافين غرف في النيد أكانين دفع سر دربي مو ماتين باي إيد كمني جارسوني هالكني قويا أكانيسان ددي من جتشورا منكينيا كانيسان دفاتي جراني نموتو غرغدو manguddota jajjaboodha kan isaan nutti erkan jechuudha maatiin immoo dhiigni lola'ee dhiigni jigeessuni dhiiga sareetii miti dhiiga namaati otoo dhiigni mucaa keenyaa yuun qoorini otoo dhiigni mucaa kanaa hin qabbanaa'ini akkamitti ijaarsummaadhaaf gara kana dhufu otoo guyyaa tokko iyyuu dhufanii mucaa kanaa iyyuu nu biratti hin gaafatini akkam bule akkam oole otoo hin jedhini wanti isaan ijaarsummaadhaaf fiiganii dhufanii fi otoo ijoolleen tun iyyuu barbaadamtee seeratti hin dhiyaatin otoo ijoollee tana barbaadanii seeratti dhiyeessuu qabanu durawaan achi jiru sana furmaatatti kennanii gara kana otoo dhufuu qabanu natinana so otoo dhufuu qabanii waan sana achi xumuranii otoo dhufuu qabanii akkamiitiini tuffii akkamii yoo nu qabaatanii tuffii akkamii maatii kana yoo qabaatanii tuffii akkamii gosa kana yoo qabaatan wanta akkasii kana raawwatu jedhanii maatiin dheekkamanii ati cinaa galii hamma ta'ee hin beektu ka seera araaraa sirna araaraa yooma araaraan xumurame dubbiin kun jechuudhaan akka kootti akka obiitti araarumaan otoo xumuramee waan baay'ee natti toludha ijoolleen kunis mana hidhaa bu'anii yeroo walirraa gubuudhaan alatti ani dhiiga jige sana rabbinaa kanfalu rabbiitu deebisa humna isaatu nurra caala qaba humni kan isaati ani humnaan deebisuulleen feene araaruma wayyaa
asuma deebinee gatteenyee mari'annee duraa duuba dubbii tanaa ilaallee eessaa kaatee garamitti deemtee eenyutu dogongora qabaa eenyutu dura dubbii tana kaasee anis wantiin sodaadhee ijoollee tana mana hidhaatti hin buusiniif gaafaan jalqaba intala isaanii fuudhee dirreerra baasee akka Sa'iid piraankii irratti hojjetu gaafaan godhe sana isaanuu naniisisne. Kunis dhiigatuun dhangala'ii malee sirni cabee safuun cabee amantaarraa waan hir'iseen qaba jechuu anis guyya san. So ani immoo ijoollee tana mana hidhaatti naqaa jechuun sodaanne isaanuu guyyaa sana mana hidhaatti nan naqne intala isaanii kan hin gadi baasee salphise dubbiin shamarra baay'ee ulfaatti shamarri Oromoodhaa kabaja guddaa qabdi kabaja Oromummaa sana irraa mulqee karaa irratti baasee bifa sanaan jedhanii isaanuu mana hidhaatti nan naqne isaanuu bakka hin taane nan dhaabne dirree hin taane nan dhaabne dhufanii na gaafatanii waan jiru ittiin himee jaarsonni bitaa mirga dubbii tiyyaa ilaaltee karaa nagaatiin naa xumurte. Anaafuu jechuudha. Kanaafi kanaaf xiqqoo na dhukkuba darbee amma xinnoo qorraa jira qilleensi isaa xinnoon ulfaata kanaaf wanti na jedhanatti fakkaati isaa dhiira yoo ittiin dhaabadhus xinnoo naa dooduuf ta'a kanaaf egaa isaan iyyuu bakka silaatii namni yoo balleesse adaba itti argatu san namni yoo balleesse itti adabamu sana waan sana itti ta'uu sana nan geessine isaanuu jechuu dubbii tana ufuma isaanii ilaalanii ufuma isaanii na kunuumsanii mana dhufanii even dursa anarraa na gaafatanii abbaan isii dhufee na gaafatee waan jiru hunda qoratee garaagara na ilaalaniit jaarsummaatiin narraa xumuramte dubbiin sun jechuudha. Kanaafi anillee zarraaf naa hidhaman maal jechuun uumaan danda'a ture. Isaanuu akkasiin jenne sanaafiin galataan deebisuun gaariidha. Tolaan moosisuun gaariidha yeroo kamuu jechuudha. Kanaaf yaa maatiin kiyyas dhugaa qabu maaf akkas godhaniin jedhu normaali anatu balleesse loluun isaanii dheekkamuun isaanii ooma sirriidha jechuudha. Bakkaani waan kana murteessee nagaan yaa xumuramuu nageenyaan yaa goolabamu wanti kun jedhee xumureetti obboleessi koo kan biyya ormaa jiraatu sagalee kana naa kaa'ee jechuudha. Baay'ee madheekamee sa'aatii dheeraa bilbilaan na wajji odeessaa ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muba akkam nagaa jirta fayyaadha nagaa kooti alhamdulillah. Si kan jedhu ati maal taate sammuun kee sirrii sin hojjetu hin yaaddu akkamittiin yaadda nama kaleessa ajjeechaa lubbuu yaalii sirratti gaggeesse si galee yaalii ajjeechaa lubbuuti kun malee intini miti si galee yoo barbaadan mucattii isaanii fuudhanii hidhachuu danda'u si galee maal waan ta'eefi ati dhaytee jaarsummaa isaanii wajjin teessa maaf araaramtaan maal jechuudha namoota cinaa kan kee jiranitti himteetiin waan tokko intini jechuu hin dandeessu kallattiidhaan naan hin dubbattu waan godhuun hin beeka akkamitti akkan haala kana gad buutee akkasitti yaaddee kaleessi wanti kun hundi sirra qaqqabee amma mootu atas deebitee ijoollee kana wajjin araaramtaan kun yeroo lammaffaadha bar gaafa jalqabaa argee gaafa sitti dubbadhu okay naan jettee normaalidha jennaan cal jedhee biran darbe ammallee bifa haaraadhaan wanti kun uumamee hamma dhiigni kan kee akkas dhangala'uu dirasi ga'ee sanyiin qabu zariin qabu naman qabu jechuudha moo akkam si galee ati yoo waa lama keessaa nu filatta yoo ta'e okay jara filatta yoo ta'e jara waliin deemuu dandeessa si galee okay jara sana filattee jirta yoo ta'e jara sana wajjin deemuu dandeessa karaan banaadha nu filatta kan ta'u yoo ta'e immoo ani guyyaa lama sadi keessatti tikeetii muradhee dhufeen waan ta'amuu qabuu fi wanta gochuu qabu anaa fi anatu beeka si galee dhageesseerta isaa namoonni mootuu si cinaa jiran
Okay, kan cal jedhanii waan kana akka salphaatti ilaalanii akka araaramtuuf si gafaafa'aa turan. Okay? Jara sana walillee jireenya kan ka'uuf waa barbaadde itti deemi. Si galee humnaan immoo namni si dirqisiisee rasaasa yookaan xiyyiitti intan kilaashii afaanitti si qabee snaayiperiidhaan si doorsisee gama kanatti si gashe yoo jiraate nin dhufa guyyaa lama sadi qofa keessatti guyyaa lama sadi qofa naa kenna. Egaa akkuma dhageessan kanadha jechuudha. Obboleessi koo biyya Dubaay jira. Guyyaa lama sadi keessatti jedha kuno. Akka sanatti humnatti kennee dubbachuudha baadhusi guyyaa lama sadi keessatti dhufeen ani furmaatatti laadha. Akkamitti araaramta? Akkamittiin cal'ista? Akkamittiin obsitee waan kana bira lufuu dandeessa? Akkam yoo nu tuffatanii? Akkam yoo nu xiqqeessanii? Madaala akkamiirra nu kaa'anii? Namummaa akkamiin nuuf kennanii? Tuffiin akkamii yoo jiraate waan kana raawwatanii jechaa jira. Ani ciini Sayidoodhaas biraan gahaa jira. Ayyuun halkanii guyyaa asiin boossi. Obboleessi siidhaa hanga barbaadees gowwaa yaa ta'u. Hanga barbaadees eenyummaa akkasii yaa qabaatu innis halkanii guyyaa sagaleedhaan na jeeqaa jira. Especially obboleewwan isaa jechuudha. Bilbilanii obboleessi isaa kan irraa hangafaa hiriyoonni isaa baay'een dhiisii fi waan kana asumatti umuraa asumatti dhaabaa balleesseera dogongora isaati bakka isaa nutu miila kee irratti kufee dhiiga bu'eef immoo waan barbaachisu goone nutu si araarfataa jechaa jira. Hiriyoonni isaa akkas jechuu jiru. Wanta barbaachisu nutu baasaa jechaa jiru. Yoo ati barbaadde even jechuudha. Yoo ati feete dhiigaan deebisuu yoo barbaadde ani siifiin dhaama nama naan jedhee jira. Barbaachisaa yoo ta'e immoo ergaa isaa sana isin maxxansuu nan danda'a jechuudha. Ana na dhawi ani yaa dhiigu bakka isaa nageenya yaa bu'u bakka nagaa buusaa dhiisaa darbaa waan kana tuffadhaatii irra lufaa naan jechuu jira. Ani gara hiriyoota isaa sana gorumo gara maatiin kiyya jedhu kana gorumo alaa galan mana galan jedhanii mire akkamiin ta'an kan warra sana fudhu tole jedhu araaramu dhiifama taasisu maatiin kiyya akkas jechaa jiru akkam goon baay'ee mana dhiphisuu jira jechuudha. Humnaa ol maatiin kun hin araaramu taanaanii ciini Sayidoodhaa baduu deemaa jechuudha. Yoo maatiin kun walitti hin dhufne maatii Sayidoodhaa maatii kiyyaa kan ayyuudhaa waliin kan jiraatan waan baay'ee kan waliin dabarsan du'aa gadda gammachuu waliin arkan bal'oo fi dhiphoo waliin dabarsan akkamiin godhaan baay'ee dhiphadheen jira. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee sammuu kootii ol yaadati baachuu hin dandeenye wayin jiru. Maatii koo filadhu moo garas dhaqu. Biraazariin koo guyyaa lama hin godhun jedhuun kutee dhufanni dhimma isaa miti jechuudha. So na dhiphisee jira baay'eema. Mee maal jettani? Yaada keessan komentii jala naa kaa'ame. Komentii jalatti naa barreessaa. Akkamiin furmaata itti kenninu waan kana? Akkam goonu akkam taasisu? Kanaafi kanan isiniin jedhaa namoonni Wabii Tube subscribe godhini subscribe godhaa family naa ta'a na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaan isiniin jedhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi.